Oromoon amantii hin qabu. Garuu abboommii kurnan nuti warri kiristaanaa wangeela keessatti baannee deemne tikseen Oromoo xixiqqoo loon bira dhaabattu akka caaccuu guduruusha irratti mataatti baattee deemti. Maal jechuusaati oolonni gugurraalee fi adaadiin uummanni Sumaalee fi uummanni Oromoo harkatti arge yeroo sanatti ka'umsi isaanii waan parshaa ta'e fakkaataa jedha. Parshaanis asii bitachuu dandeessi kun rakkoon qabu. Parshaan jechuun Iraan har'aati. Bifa kanaan lafa kaa'e namni kun jechuudha. Inumaayyuu jedha. Inumaayyuu ana nama tokkichaaf nyaata namni 20 nyaatee hin finne dhiyeessuu jedha. Hoolaa sii qalanii re'ee ni nafu. Re'ee sii qalanii haanna ni nafuu jedha. Bifa kanaan Oromoo ibsee jechuudha. Gaarummaa Oromoodha. Qarqara galaana diimaa jiraachuu barreesse namni kun jechuudha. Yookaan immoo nama Oromoo ta'e qarqara bara jaarraa 15ffaatti qarqara galaana diimaa naannoo Eertiraatti arguusaati kan inni barreesse jechuudha namni kun. Maal jedheera lafa gara ani ni barreesse gara afaan keenyatti yoon deebise lafa Barangas jedhamu yookaan Baahira Nagaash amma ta'e yeroo nuti achi geenyu dooriitu Barangas turee jedha. Inni immoo ni du'ee jedha. Aangoon nama kanaa nama Bulaa jedhamutti darbee jedha. Bifa kanaan jira seenan isaanii jechaadha. Amma wanni walitti himnu Oromoon jaarraa 16ffaatti dhufe maaloo ta'e isa jedhan kuni mataan isaa agarsiistuu gaariidha jechuudha. Waan hunda waan biyya kana biyyaatti bulchaa ture ankeenyaan jedhamu ankeenya jedhanii isaan waaman haadha qofaadhaan Oromoodha jedhaniiru jechuudha. Hayyee nagaa keessanii akkam jirtu hordoftoota Bichillee miidiyaa baga jiraattan baga waliin jiraanne warri keessaa warri alaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattanii warri miidiyaa kanaan miseensatti taatan warri yaada fi yaadannoo keessanuu kaayaa jirtan nu jajjabeessaa jirtan hundi keessanuu galanni isin haa ga'u galatta fudhadhaa isiniin jenna. Akkuma kana dura baramee miidiyaan kun miidiyaa seenaa uummata Oromoo waan dabee fi waan jallate qajeelchuudhaaf karaa kamiinuu keessanis haa ta'u alaanuu wantoota jallatan hedduu jiru keessa hamma humna ofii hamma humna keenyaa sirreessuudhaaf xaaraatii jirra. Isinillee warri daawwattanii kanarratti hirmaattanii facaaftanii namaan geessanii akka miidiyaan kun nama bira ga'u gochuudhaan ashaaraa keessan kaa'aa jirtan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Galanni isin haa ga'u ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa hordoftoota keenya yeroo darbee dhimma Qees Baayiree wajjin wal qabachiisnee wantoota inni saba Oromootiin jedhe Oromoo ilaalchisee barreesse biyya kana keessatti waan inni jedhe viidiyoo sanarraa amma tokko maqaa inni illee Oromoo kanatti moggaase amma tokko akka xiinxaluu dandeessan irratti dubbannee turre. Egaa namni kun maqaa amma namni irratti wal lolu biyyaan Oromooti biyyaan Amaaraati maal jedhamee dhuma kana keessatti jecha Amaara jedhamu akka fayyadamne ragaatu jira. Kanarree irratti dubbanneerra inni kiristaanni fi Oromoon akka wal loletti kan barreesse Oromoon gadaa qabaachuu isaa barreesse gadaan isaanii immoo ajajaa qabaachuu wal duraa jinfuu wal ajajuu kana akka inni barreesse viidiyoo darbe irratti sinite. Har'as immoo isumaan wal qabate wanta mata duree keenya irraa seenaa namoota seenaa Oromoo irratti waa barreessan yookaan waa dubbatan keessaa wantoota jedhanii fi yaada isaan lafa kaa'anidhaan sinii
dhiyeessuudhaaf immoo dhiyaadhee jechuudha. Har'as akkuma yeroo darbee baahireedhuma yoo fudhanne baahireen Oromoon amantii akka hin qabnetti barreessee jira jechuudha. Jecha isaa akkuma inni jedhetti yoo lafa kaa'e Oromoon amantii hin qabu jedhe. Garuu waan waaqa jedhu dubbatu. Kuni kitaaba kutaa 9 bara dargii keessa kitaaba kutaa 9 kutaa 9 istirii kutaa 9 keessatti kan baradheedha jechuudha. Ofii kiyyaanan baradheedha. Maal jedheera achi keessatti uummanni kun yookaan maqaadhumatti moggaase sanaan jira gaa kitaabas akkasuma dareettis akkasumatti jedhanii nu barsiisu maquma sanaan nu barsiisu Oromoon amantii hin qabu. Garuu abboommii kurnan nuti warri kiristaanaa wangeela keessatti baannee deemne tikseen Oromoo xixiqqoon loon bira dhaabattu akka caaccuu guduruusha irratti mataatti baattee deemti. Oromoon waan waaqa jedhu tokko amanuu garuu eenyummoo akka kana itti hin beekamu ka jedhu lafa kaa'ee kitaaba sana keessatti jechaadha. Kanaaf asirratti maal hubanna akka egaa inni amantii namni amantii qaba yookaan amantii hin qabu jechuudha. Namni akka isaa waan inni kiristaana jedhu kana ta'uu qabaa jechuu barbaadeeti. Kana akkamitti ibsee Oromoon amantii akka hin qabne yeroo ibsu achumatti deebi'ee akkuma nama jedhegaa garuu abboommii kurnan nuti warri kiristaanaa wangeela keessaa qabnu tikseen Oromoo kan loon tiksitu akka caaccuu guduruu ishiirra jiruutti baattee deemtii jedhe jechuudha. Egaa kanarratti maal jechuu akka ta'e namni tilmaamuu danda'a. Kana malees kitaaba sana keessatti achi gadi siqeeti waan waaqa jedhu amanu jedhe waaqa jedheetti. Afaan qubee nuti amma waaqa jedhu kanaan barreeffamee jira kitaaba sanarra jechuudha. Tarii yoo namni qabu laale kanaafuu akkas jedhee jira. Akkuma kana namoonni waan gaarii saba kana ilaalchisee waa'ee facaatiisaa waa'ee bal'ina lafasaa waa'ee maalii barreessanii jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni Riichaard Franks jedhamu lammiin Biriteen kan dhimma mishinariin tokko waa'ee Oromoo ifaan ifatti lafa kaa'ee jira jechuudha. Akkaataa facaatii Oromoo lafa Oromoo daangaa Oromoo bara inni 1855 naannoo amma Harar jedhamee beekamu kana daawwatee jira namichi kuni yeroo sanatti waan argee fi waan taajjabe barreessee jira jechuudha. Akka inni jedhetti Oromoon lafa Afrikaa hunda keessa bal'inaan jira. Yeroo ani argu lafa Gulf of Eden keessa jiru. Achirraa kaasee hanga qarqara garba Hindii jiraatu turan jedhee lafa kaa'eera jechuudha. Inni kun immoo hanga impaayera Parshaatti wallisaan quunnamsiisaa jedhe. Kanaaf namni kun bifa kanaan lafa kaa'eera jedha. Fakkeenyaaf kan isaan Parshaa wajjin walitti fiduusaa akkaataan itti ibse the white and the black sheep of Oromina maqaa Oromoo jedhu kana Oromina jedhee barreessee nuggaa sana. The white and the black sheep of Oromina or Oromo land of Somali had Persian origins. Maal jechuu isaati oolonni gugurraalee fi adaadiin uummanni Somaalee fi uummanni Oromoo harkatti arge yeroo sanatti ka'umsi isaanii waan Parshaa ta'e fakkaataa jedha. Parshaanis asii bitachuu dandeessi kun rakkoo hin qabu. Parshaan jechuun Iraan har'aati bifa kanaan lafa kaa'e namni kun jechuudha. Waa'ee nama simachuu isaanii amma gaa waa'ee nama simachuu Oromoodha. Waa'ee nama hammachuu Oromoo kanas barreessee jira jechuudha. Maal jedheera Oromoon dhugumayyuu jedhe hammataa fi simataadha jedhe. Namni baay'een Oromoon akka uummata waraana jaalatu tokkotti fudhataa jedhe. Ani akkan argetti ummata nagaa jaalatuu fi nama hammatuu fi nama simatuudha jedhe. Riichaard Frankis kun bifa kanaan lafa kaa'ee jechuudha. Hammataadha isaan jennu kana hedduun isaanii ragaa ba'aniidha. Namni waraana jaalataa maal warri Abashaa ummanni kun akka waraana jaalatutti barreessanii jedhe maqaa baahiree kanas fayyadame. Haa ta'uutii akkan argetti ummata garaa bal'inaan nama simatuu fi fuula ifaan nama simatuudha jedhee barreessara namichi kun. Inni biraa namni biraa immoo namni D.F. Kidder jedhamu Oromoon waraana jaalata jechuun isaanii sobaa'edha. Oromoon nagaa uummata jaalatu fi keessummaa kan simatu akkasumas wanta nama alaalaa dhufe qobachuudhaan ofitti hammachuudhaan fuula ifaan simachuudhaan uummata akkanaa addunyaa irratti hin argine jedhe namichi kun jechuudha. D.P. Kidder jedha namichi kun innis mishinariidhuma. Kan biraa namni J.H. Philippos jedhamu jaarraa 19ffaa keessa Oromoota daawwadheen jedhe. Oromoota Keeniyaa daawwadheen jedhe inni immoo waan arge kana jedhanis namni baay'een Oromoon gara jabeessa fi ajjeesadha jechuudhaan ibsu.
sodaatu namatti himuu barbaadu jedhe hammeenya akkasii ani irratti hin argine jedhe faallaa kana boorsaan baadhee deemullee yeroo maaltu keessa jira jedhanii nan gaafatanii jedhe waan sii godhaniif gatii siin gaafatanii jedhe inumaayyuu jedha inumaayyuu ana nama tokkichaaf nyaata namni digdama hin finne yookaan digdamni nyaatee hin finne dhiyeessuu jedhe hoolaa sii qalanii re'ee ni nafu re'ee sii qalanii haanna ni nafuu jedhe bifa kanaan oromoo ibsee jechuudha gaarummaa oromoodha ummata akkanatti keessummaa simatu nama alaalaa dhufe ija sassataatiin eeggatu addunyaa irratti nagarree jedhe karaa biraa namni Herbert Lewis namni jedhamu oromoota maccaa fi shawaa kan jaarraa 19ffaatti argee jedha oromoon ummata laphee isaatiin keessummaa simatu salphaatti ofitti nama butu ofitti makee waliin jiraatu nama jaalatu keessumattuu ija sassataatiin nama ilaalu jedheetti barreesse jechuudha namni kun seenaa oromoo yeroo ibsu jechuudha karaa biraa kun bakka fakkeenyaaf jedha maccaa fi shawaan waan haadha tokkorraa dhalatan fakkaatu gochaa isaaniiti akkaataa ittiin nama simataniin akkaataa ittiin nama ilaalaniin waan keessatti argee yeroo barreessu bifa kanaan jedha maccaa fi shawaan jedha maccaa jechuun inni amma wallaggi baay'ee yeroo baay'ee naannoo wallaggaa macca jedhee beekama amma shawaan immoo shawaadhumaan beekama inni akkanatti barreesse uummanni kun adda ta'uu lafaani malee tokko jechuu isaa ta'e wal fakkaatu waan hundaaf wal fakkaatu jedhu. bifa kanaan ibsee jechuudha namni kunillee egaa itti dabaluudhaan namichi kun maal jedha oromoo waliin aadaa isaa qooddachuu jechuun ilma yookaan abbaa yookaan intala akka maatii isaa ta'uutii jedheetti barreessee jechuudha kan biraa immoo yaaduma kanarratti akkuma inni jedhetti deebisee kan jedhe Antonio Di Abed nama jedhamudha simattoota fi jaalattoota dhala namaatii jedhee barreesse inni immoo namni biraallee waa'ee jaalala oromoon namaaf qabuu fi simannaa inni namaaf qabu namni kaardinaal Maasaa jedhamu michoota dhala namaa hundaati jedhe oromoon ennaa ofitti nama simatu seera qabaa namni seera kanaan bulchu immoo bokkuu jedhamaa kanaaf seera kana jalatti namni hunduu equal yookaan walqixa jedheetti barreessee jechuudha karaa biraa D. Silbaak namni jedhamu immoo aadaa oromoo keessatti guddifachaa waan jedhatu jira guddifachaa jechuun qixxeessuudha jedhe walqixxeessuudha jedhe walqixxeessuu osoo hin taaneyyuu isa alaa guddifatan sana of caalchisanii jaalatu jedhe namni D. Silbaak jedhamu oromoon ilmaan namaa hundaan akka ijoollee waaqaa jedhee waama jedhe oromoon ilmaan namaa hundaan ijoollee waaqaa jedhee waamaa jedhe namni kun egaa alagaan fagoodha guyyaa muraasaaf amma fakkeenyaaf namni yeroo gabaabduudha kan jarri kun uummata kana argani amma argan sanatti waan irraa argan bifa kanaan seenaa oromoo qulqulluu fi waan dhugaa oromoo irraa nutillee ragaa baanu fi argannu bifa kanaan warri lafa kaa'an jiru jechuudha karaa biraatiin nama Tsaggaa Ittafaa jedhamanittu kitaaba isaanii keessaan arge kana waan inni barreesse afaan ingiliffaatiin member of the Portuguese missionary that arrived in Ethiopia in 1520 bara 15 fi digdama irratti Itoophiyaa dhufe namni kun mentions two apparently Oromo names in his book bifa kanaan lafa kaa'e waa'ee seenaa Oromoo kitaaba isaanii keessaan arge kana Faransiiskoon akka jedhetti turtiin isaa waggaa 1520 hanga 1526 ture achi jalatti maal jedheera Oromoon qarqara galaana diimaa jiraachuu barreesse namni kun jechuudha yookaan immoo nama Oromoo ta'e qarqara bara jaarraa 15ffaatti qarqara galaana diimaa naannoo Eertiraatti arguusaati kan inni barreesse jechuudha namni kun maal jedheera lafa gara inni barreesse gara afaan keenyatti yoon deebise lafa Barangas jedhamu yookaan baahira Nagaash amma ta'e yeroo nuti achi geenyu dooriitu Barangas ture inni immoo ni du'ee jedhe aangoon nama kanaa nama Bulaa jedhamutti darbee jedhe inni immoo Bulaan ilma dooriitii jedhe inni kan umuriin isaa nama waggaa 10 hanga 12 gidduu jirutu aangoo abbaa isaatti darbee aangoo kana kan kenne immoo Peter John nama jedhamu jedhee lafa kaa'e jechuudha maqaan baahira Nagaash jedhu jedha maqaa lafa amma Eertiraa jedhamtuuti egaa Eertiraan maqaa Barangas jedhamu kan qarqara waan kana dura jechaa turre sana jechaadha
inni illee bifa kanaan lafa kaa'ee jira jechuudha. Waa'ee lafa kanaa doorii warri kan turkootan du'ee dooriin an tulluuti. Tulluun immoo ajajaa waraana Libna Dingil ture. Ajajaa waraana Libna Dingil ture. Haati Libna Dingil obboleettii dooriiti yookaan intala tulluuti. Bifa kanaan jira seenan isaanii jechaadha. Amma wanni walitti himnu Oromoon jaarraa 16ffaatti dhufe maaloo ta'e isa jedhan kuni mataan isaa agarsiistuu gaariidha jechuudha. Waan hunda waan biyya kana biyyaa bulchaa ture an keenya jedhamu an keenya jedhanii isaan waaman haadha qofaadhaan Oromoodha jedhaniiru. Egaa namoonni baay'een bifa kanaan lafa kaa'aniiru jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee Yoodit Gudiit Oromoo ta'uu namni isheetu jedhu barreessedha jechuudha. Namni isheetu jedhamu barreessedha. Gudditti yookaan badditti ishiin Oromoo ta'uu namni isheetu jedhamu bara 2001tti kan barreesse kitaaba isaa fuula 33 irratti argama jechuudha. Maayaadha. Maayaan immoo Oromoodha jedhee barreessee jira jechuudha. Yoodit Gudiit yoon dubbise waan kana Yoodit Gudiit egaa haayoo guddoodha kuni የተባለችው ንግስት በዛጉዌ ስርወ መንግስት ውስጥ እንደ ማሳያ የምትነሳው ንግስት ዮዲት መጠራዋ በዲቲ ማያ ሲሆን በ1063 ዓመተ ምህረት ማያ የተባለው መሪ ሴት ልጅ ነበረች። በረኩዳን ጃተሚ ሰድ ዮካን ኩማ ቶኮ ጃተሚ ሰድቲ እንተሊ ማያ ጉዲቲን ዮካን አዮ ጉዶን maqaanishi kitaaba biraarratti immoo maqaanishi hawwii ta'uunillee mirkanaa jira jechuudha. Kitaaba warra Arabaa keessa Araba dhaqxeetti maal jedhan sana jechuudha. Kanaaf namoonni bifa kanaan caqafamee jira jechuudha. Abbaan ishii akka isheetuun jedhutti nama falaasaa jedhamudha. Isaan gaa fallaseessa jedhu sana kaa'uu barbaadaniiti. Egaa hordoftoota keenya uummata kana bifa kanaan jechuudha. Seenaan kuni gabaabduu xiqqashuu wanta nuti ilaale irraa kan mul'atu jechuudha. Karaa biraatiin haala facaatii isaa namni barreessee jira jechuudha. Facaatii uummata kanaa eessaa ka'ee akka eessa ga'u barreeffamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Zanzibar, naannoo Gulf of Eden, naannoo Baayedawaa, naannoo Keeniyaa, naannoo Galaana Diimaa isaan kun hundi lafti isaanii bifa kanaan bal'atee jira jedheera jechuudha. Namni Riichaard Firankis jedhamu sun isaan immoo as deebisanii Booranaa fi Maaloodhaa fi asii Baalee fi Maalootti akka as deebisan beekamaadha. Kanaafuu uummanni kun uummata kaleessaa miti jechuudha. Uummata turaa, uummata fakkeenyaaf naannoo Argeessaa, naannoo Baladwee, naannoo amma Sumaaleedhaan wal qabatee maqaa Puunti jedhu wal qabatee Sumaaleen guututti akka hundee uummata Gibxii durii qabdu ibsamaa jira, barreeffamee jira. Puunti dur gaafa Ijiptii durii siruma Ijiptii durii jechuun Sumaaleedha jedhamee jira jechuudha. Karaa baay'eedhaan ibsamee jira. Garuu maqaan Puunti jedhu kun maqaa Oromooti. Maqaa Sumaaleen gaafsan Sumaalee ofiin jedhee hin jiru jechuudha. Qubee Puunti ittiin barreeffame kun bara 2500 BC dura hin jiru. Afaan jechi paa jedhu hin jiru. Sumaaleen uummata Ituu irraa baay'ee qaalluu fi Ituu irraa achi bahe. Kanaaf Sumaalee fi Oromoo addaan baasuun hin danda'amu. Namoonni kaan bifa kanaan bal'inaan waa'ee saba kanaan lafa kaa'aniiru. Egaa hordoftoota keenya kanarratti nullee bal'inaan yaada keenya bal'isnee waa'een lafa kanaan wal qabatu, biyya kanaan wal qabatu, saba kanaan wal qabatu waan namni jedhu kana osoo hin taane dhugaansaa kana fakkaachuusaa akka hubattaniifan kana dhiyeessuudhaaf dirqame. Walumaa galatti waan na hordoftaniif ulfaadhaa, jiraadhaa, galatoomaa. Viidiyoo gabaabduu kana immoo faffacaasatii namaan ga'a isiniin jedha. Nagaatti.